jetteetu na bira dhufe. Sanuma eenyusi jedhe kan maallaqaa haadha shanee Fatiyaan Mubarak ifo macarraa dubbite sen dammaan qabe islameen wanti yaas dabalatee nama waa wal himachuu jiru namni waa wal himachuu jiru nama jidduu jiru waa hima malee directly walitti hin dubbattan walitti dubbachuudhaaf heerri isiniin kannu carraalleen harkattan walitti dubbachuudhaaf yoo walitti dubbachuu barbaadan wanni nu barbaachisan jiru walitti dubbattanii walii galuu dandeessan mullaa itti khagaafii si gaafate ana Mubarak directly dubbachuu hin dandeessu obboleessa kiyya dubbiin tun daddeemtu akkana na bira geessee nama si biraan gahee fi akkatti si bira geessee hunda waliin akka ragaa waliin nu himtu barbaadna malee carraan Mubarak dubbisuus hin jiru yoo kanaan booda directly walitti dubbattanii hin jidduu baanee fi walitti dubbattan Mubarak caljii taayatis ammas dubbisnu wanti yawan Fatiyaatti fufu Khalifa yaan anu ya gaafin nan galle bar dubbin akkamit Fatiyaan jettee jedhee dubbin straight na bira dhufnaan bar sanif sanuma dubbii maqajeelchuu fi dubbin jettee tu na bira dhufe malee ani provii fidi kana miti waan tokko ka ani ragaa kana baaftu barbaadu haadha shaniiti haati shaniif Fatiyaan telefoona kiyya hin qabdi guyyaa tokko naa bilbiltee jirti yoo jette kuno as jirti natti haimtu an dubbiin kanatti himame amma miti qaata long time ka dhagahe media kanatti fide hin finne dubbii kana kaleema haaseme dubbii kana ka ani natti himte wantiya yeroo nagaa jirru amma wallola qabna yeroo nagaa jirru yeroo managaa irratti dubbiin kun kaatee waan akkana jira bar jennaan dubbii kana dhageennaani wanni kun yoo namni dhagaheelle gaarii miti miidiyaatti illee obahe gaarii miti wanni kun akkamit dhugaa ta'a gargaasa nu haadha shaniif ka godhameef irratti Mubarak $1,000 4,000 irraa muratee naan jettee haati shaneen natti himte naan jettee wantiyyaatu natti hime dubbii kana an dubbii kana irraa callisullee hin callifne achira Maarqositti haaseen Maarqos wanna kana dhugaa si fakkaata wanna kana ani dhagahee jira wantiyyaan akkana natti himte wanni kun dhugaamu akkamii wanni kun dhugaa si fakkaata jedheen gaafadhee Maarqosin dubbiin achuma irratti nu jiddu teette jechuudha ani haadha shanee guyyaa tokko bilbileef hin beeku telefoonaan haaseen hin beeku media kanatti haadha seenee mana isii seenee waa'ee kana gaafadheen lee hin beeku achumaan jedhee callisee taa'e amma Maarqos waliin rakkoo biraa lola biraatu waan jiruuf Maarqosuu kaheetiin waan akkana jedhee Mubarakitti sigalee Khalifa amma naa galee dubbii ati kan sitti himte wanti yaada odoo gaafa nagee qabdanii bilbilaan sitti himte garuu sii fi haati shaneedha waliin kun namni bilbilaanis waa waliin dubbattanillee hin qabdanii dubbii tan ammoo kan bilbilaan sitti hime wanti yaada jechuu akkanaa galetti sirraa akkanaa galetti dubbiin yaana bira ka dhufee fi ka'anii dhagahe akkas ragaa Mubarak qarshii namarraa kana fudhate ijaan ka argeen qabu gurraan ka provii ka qarshii namaa ka inni nyaate kana ani qabu dubbiitu na bira dhufee sin jedhe sani okay galatoommas amma jara keenya dalagaa wal dorkuun gaarii miti akkuma Fatiyaan jettetti dubbiin tuni bilbilaan kan na himamte wanti yaadarraayi jette dubbiin tuni jetteen heeran seentu jette Oromoon mee ati wanti dubbiin amma Fatiyaan sin jettu kuni akkamiin dubbata akkamiin nu himtame si bira bilbilaan akka Fatiyaa bira geesse isin dubbataa jirti ati akkamitti dubbatta carraan si ga'e dubbadhu galatoma ani bilbila wayta isin itti bilbiltu san haati shanee keessa jirti waliin dhageeffataa turte Khalifa tanuma dubbachuu barbaada waliin dhageeffataa ni turte moo isin laali obboleessa kiyya amaan kiyya kamseeti namni tokko waanuma laal heerrii
diqqidhaan namatti hin dhiibatu waan irbuudha waan ta'eef maaliif jennaan jara lamaan jiddu waanuma abbaan kun himuu fi waanuma abbaan kun himatuutu irraa namni waa deebisa. Ani bilbila Fatiyaa bilbila haadha shanee hin qabu waltakkaa walii bilbilee hin beeynu an kan dhagee wantiyyaan irraa hiyyatti wantiyyaan tuni yeroo obboleettiin teenya tuni dhiifama naa godha wantiyyaan maqaa isiin beeku obboleettiin teenya tuni yookaan ogguunii fi carraan isii gahe haati teneetis guyyaa san bilbila keessa jirti yookaan jechuurraa dhageenyu taate ganaadha carraan yeroo walii haa qusannu carraan isii fakkaata amma isiin haa dubbattuutti dhiisa rabbi araara haa buusu. Ayyee sen galatoma ani dubbii kana ani isitti hin dubbanne Fatiyyaatti illee wanta hin dubbadde hin jiru Mubaarak mallaqa kana nyaachuu isaallee fudhachuu isaallee wanti an beeku hin jiru haati shan illee wanti na dubbatte hin jiru waan kana maqaa balleessaa yoo ta'e malee ani dubbii kana keessaan qabu itti illee hin dubbanne itti illee hin himne waan kana keessan quban qabu wanti yaan jetteettu ta'e ragaa haanaa baastu yoo yeroo ani itti himusan wanta isiin waraabbatteettu yoo ta'e ragaa haanaa fiddu maqaa balleessaa waan ta'eef dubbii tana keessaan quba hin qabu itti illee hin dubbanne. Akkana isin jetti carraa lammaffaa namaaf kanna herrii namaaf lammadaa namni tara takka nama herrii tara takka nama dubbisa lammaffaa immoo waa siyaafanii jee carraa namaa kenna Fatiyaa amma carraa lammaffaa siif kannina carraan lamuma lamaa ol hin jiru ani waan kana halkuu guyyuu hin agarree hin dubbanne yoonii fi puruufii qabaatte ragaa sagalee qabaattee na waraabdee jiraattaate ana akkas jeezaa fi daqiiqaa waliin natti haimtuu sin jechaa jirti ati maal jetta waan kanaan? Ani kanatti himee jira Mubaarak akka wanti yana akka kijibdu hin beeka. Amma barsiintee akkas jechuun ani amma haati shanii Khalifa qoy Khalifa amma narraa dhaaba wanti yaa wallahi okay jallisi ka ya soite miti jallisi no okay wala kabaji yani inni nagaafate dubbata waan inni nagaafate fi no jechuun akka ani indeeku akkana ani haasoine yoo jette abtikeeti gan waan itti amantii qaba yoo jette ani viidiyoon bee qur'aana qabadhee kakadha qur'aana qaba dubbiin kun sirraa akka dhufe siitu natti haati shanii tana anatu loolee Mubaarakiin gargaasi kun akkamittiin taaneef maaliif hin taaneef maaliif hin dhaabbanne maaliif hin gargaare jedhee loolee kaka'e ana mucattiin tu waa tokko natti hin balleessine. Okay. Akkamit dubbii kana akkamitti mucattii tana irratti mataa isirra kaaya bu'aa ka'an maal argaddan? Khalifa dubbii fi yoo ta'e yaa'ii fi dubbii fi osoo ta'e qabadhee hin taa'u. Ammallee callisee taa'u jira. Okay. Dubbiin dhugaa taati hin taatu ofiitti qabadhee taa'u jira. Of keessaa qabadhee taa'u jira. Okay. Amma ragaa isin jette dhiyeessuuf hin dandeenye ati kan itti amanuu deemtu kan dubbachuu deemtu waa'ee kakuuti. Kakuun herri shamara dubara hin kakachiisu irbuun naqina waan Oromoon ittiin bulin nun godhina karaarraa nun meeysina herri shamara hin kakachiisu kun waan Oromoon duraan tumattee ittiin bulaa jirtu hin kakachiisu karaarraa nun baasina isin hin kakachiifnu nuti garuu wanni takkata guddoon asitti ummata Oromootiif nuuf galuu qabdu Mubaarak musammaa waraqaarra qulqulluudha. Maqaa jaameen kun isa biran jiru. Jette isaa wal jittutti uumanii waan kana maqaa isaa gurraachoomsuudhaaf yaalanii garuu abbaan nu galchaa jettan isin galchina yeroo muraasa nu kanna. Namni qoy wanti yaani dubbatta namni maqaa isaa gurraachoomsuudhaaf jetteedhaan silkiidhaan walitti bilbilee waan kana haasa'u namuu dirree bahuu teessan aggaalatamuu teessan mee qoy haadha shanee mee ati yoo dhiifama isin dubbisnee waan kanarra waan quba qabdu qabda
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ani oma wanni an kuka kabulle hinjuru minaso inelleda indubbanelleda ani yo mubarak mallaka kanko dolara kuma afuri nyate ani directi mubarakitti ninga fadam male wonni nama bratille dabarse himu finjuru lakko isa mollaitille hinkabu ya wanti yatille hindubbanne nama tokkottille hindubbanne waan intane ammo makara bitin isin kaba an ilman kanaka Gahadenin beka sanifu bareda miti maka ilmo kotille maka kan kolle akkasitti media irratti haasamuun bareda natti hin fakkaatu anuma wanni irraa quba qabu hinjiru amma mubarak bilbilee amaanitti hime achiin amaanna lole akkami waan akkasii haasoytanaan jedhe anuyyuu baay'ee rifadhe hin beeku wallahi waan irraa haasamaa jiru ammoo yoo maqaa ilmaan kiyyaatiin miidiyaa guddifachuu ta'e sorry ani ilman kan kolle anille bakka kana nabina ani mubarak olma gudda nabira qaba galata isa waanin afaanin jedhe deebisu miti gargaarsa ammoo akkuma namni kaminu gargaarame kun yoo waan biraa ta'e malee ani beeku anuma wanni nanaasa hinjiru dhiifama naa godha galatoon amaanati yoo waan kanarra waan dabaltu qabda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mariko sakam naga hindi ke samwara ikas jirtan Mariko si mubarak khalifa yaani kingesu garba sagaleen keeni deddeebisana fakkaata yoo buutee deebite gaarii tura gaarii bareedaadha ni maaliif sagaleen kee wal dhagee hin dandeenye gara xumuraatti deemna dubbii bakkatti galchina dubbii abbaa uume irra galchinee biraa deemna gabbuu deebi tiktak keessa gabbuu peejii silkii teetii hunda close all Karimiyadha shari'a waa tokko waa gaafadhu. no obsi boonaa baalee obsi saaba kiyya carraa siif hin kenna walillaa kan deemnu dubbii kijibaa gooneeti dubbii dhugaa goone rabbi nu haa gargaaru adda baana amaan itti fufi Wanta ninjechuu barbaadu maal isin fakkaate Maarikoosii fi Boonaa Mubaarak asirratti beeka ani baay'eellee sooshaal miidiyaa kanallee hin fayyadamu maamaatii kottu baay'ee hin fayyadamu akkuma beektan nuti teenaafiyyuu biiziidha ilmaan teenya wajjin iyyuu yeroo hin qabnu tarii waan jettee kanallee hin jaaladhu lammata ammoo Mubaarakillee nama waa dalagu jedhamuun hin mala ana ammoo inni nama sooshaal miidiyaati ofirraa deebisuu danda'a Mubaarak akka nama tokkootitti na gaafatee kabajaa qabaa fi kabajaa naa qaba yeroo rakkoolee nu bira dhaabate rakkinnaaf ammoo gabbaanee yookaan nu sadaqaa akkasillee wanni kadhanne hin jiru akka namaatitti akka faamilii tokkootitti faamilii kennatti rakkina kenna himanne sadaqaa jechuun sadaqaa kaatee harka nama jala qabatte naa kenna akkas naa godha giiftii naa kenna jechaa oolan kana waree sadaqaa miti sun namummaa walitti akka faamiliititti gargaaramne jechuudha haasawa san duuba deebistanii haasawa dheeraa madaa nuti yoomillee ittiin of kaasuu hin barbaanne fakkeenyaaf ilmi namaa kamiyyuu kadhatee yookaan ammoo gargaaramuu hin barbaade jedhee hin yaadu harka namaa eeggachuu namni yaadu hin jira hin jiru rabbiin harka namaallee isin dheessisin rabbiillee nama xiqqeessin sooshaal miidiyaan kun ka xiqqeennaati handugaa rabbii yoo na himaa yoo jettan akkaataan itti namni itti fayyadamu namni keenya keessattuu itti fayyadamu xiqqeennaaf itti fayyadamaa jechuudha Mubaarak nama bira dhaabata nama gargaare nama rakkate bira dhaabata hin nyaattuun abbaa galti qabrii ofii namni eeggachuu danda'u abbaan fedhe waa jechuu ni danda'a Mubaarakiin illee irra guurachuu danda'a garuu ammoo haga Mubaarakiin beekutti ani gaafa gargaarsi nu gargaaramaa ture asliillee haa ta'u isa kabajaa guddaa qabaaf asliillee isaallee nama asirra jiru Maarikoos namoota na bira dhaabataa turan san hundayyuu nin galateeffadhe ka maallaqaan ka yaadaan ka hundaan na bira dhaabate marayyuu galatoomaa isiniin jedhaa sumaan sababeeffachuudhaan inni biraa ammootiyyuu nuti sa'a gargaaramu jirru san maallaqni keenya takkaa Mubaarak nu sirratti erge fatuuraan akkamii ebelutti hin ergine maallaqni meeqa sibira jira sibira hin jiru jedhee guyyaa takka Mubaarak si gaafadhee beeka Maarikoos dawwalee si gaafadhee beeka asli guyyaa takka namni maallaqa
biratti ergee osoo hin dhageenye fuudhee fidee viidiyoo maree nurraa nuu kennee nu biraa deemaa ture. Haa galatoom hundi isaanii galata guddaa na biraa qabdan. Har'a ammoo yoo waan kallee nama keessaa adda taane laa yoo akkasi ka yaaddan taate nuti ilmaan tun ol guddataa deemti ilmaan lafaa ol dhufu yoo anam ayidiyaa dalagatta yookaan immoo haadha mana tiyyaatiin dalayda rakkoo miti garuu dhimma ilmaan tiyyaatiin waan akkanaa yoo ka godhuuf taatan taate Oromollee isinitti hin dhiisu anillee isinitti hin dhiisu lammata waan akkanaa keessallee hin seenin jetteenillee hin barbaachisu yoo jaartiin tiyyallee waan akkanaa ka dubbatu taate isitti qaattuudha of xiqqeessitee nama hin xiqqeessine mubaarakillee yoo ta'e yoo waan akkanaa ka dhufee lammata sitti dubbatamu taate mubaarak hin beeyta kabajaa amaanillee sii qabu kabajaa siifanillee sii qabu hagana yoo asirra dhufeellee haasoo hin barbaadu takkaa mubaarak na gargaarteerta galatoomisiin jedhee beeka takkaas lii galatoomisiin jedhee hin beeku miknaatu waan san galatoomisiin hin jenneef ati tukiyyaa anattu keeti kanaa kenne sun illee kiisa keetiillee hanaa kenni kiisa namaatiillee naa kenni kanaa kennillee anumatu ofii kennee kanatti kennellee ka fudhatillee jedhee waan itti amanuuf namni tokko ammoo iyyuu namarraa galata barbaadeeti miti rabbirraa galata barbaadee dalaga mindaan inni argatu mumkin birriin takka birriin lama kiisii isaa seenuu dandeetti seenuu dhabuu dandeetti shaayii keessaa dhuguu ni danda'a sun haqa miskiinaa jedhamee darbamu an osoo hin taane an miskiina yoo ta'e fakkeenyaaf maallaqni kana darbamu jiru taate an maallaqni kiyya sun hagana jedhee wanni an irraa beeku takkallee wanni jiru hin jiru jechuudha. Abbatu ofiin beekee qabriitiyyan na badaa ilmootii guddifata dhabaa akiraatiyyatu na bada jedhee yoo ka itti yaadu taate. Okay, galatoom amaan keenya. Namoota na gargaaraa turan irratti. Achumatti kan dhaabdu si gaafata. Achumatti kan dhaabdu. Kalifa siif hima. Na dhageeffadhu qo'annu sooshaal miidiyaa keessan isin waliin hin fayyadamu waan sa'aatii dhufee waa'ee ilmootii dubbatame immoo waan ilmootii isin hima. Ajandaa ajandaa godhatanii ilmootiyyaan dhufanii akkana taanee fi gargaaramtee hin gargaarree gargaarsiifnee fi anatu akkas isii godhe anan makiinaa isii bichisiise uummata Oromoon nu bichisiise riskii ilmaaniitu bite uumaa wanni haasamu jiru bakka gargaaramte tarte wanni isiin asli mubaarakiin komattuuf takka hin jirtu wanti yattillee waan akkana haasoituuf hin jirtu anfatee allee hin beeku wanti allee hin beeku mumkin jaartiitti yaa wal beekuu dandeettanii rabbii keessan sodaadha dukkana qabrii adda itti galtan san sodaadhaati waan hin jirre siigalee waan hin jirre gabbaatanii miidiyaa kanarratti waan fokkataa yookaan waan jaarsa keessanii yookaan waan hamaa waan xiqqaattu waan isinirraallee fokkatu waan agartee oromummaa teennallee xiqqeessa waan sabni biraallee nu laalee nu tuffata silaa gochuu baanne silaa dalaguu baanne hedduu natti tolaa isiniin jechuu barbaada galatooma ulfaadha mubaarak illee ta'e galata guddaa qabaa fi uummata Oromoo hundayyuun jaaladhaan kabajaa dukkana qabriitiin isin qabee jira yoo ma'aniyyuu ka badii qabaadhu taate an keessaan yookaan immoo haati manaati yoo badii ka qabaatu taate keessaan wal gorfachuutu wal lolachuutu bareedaadha malee nuti yoo nuyi fi isin ka wal xiqqeessu nu taate maaliree maqaan maaliif jiraannaayu. Okay, sige aman carraan irraa bu'ee olii dubbii. Bira tartee aidiyaa bakka nuti dubbii fixuurra jirraati gorsa biraatii fi yaada biraa kannachuu eegaltee waan si gaafanne bira qotteeti dhiifama galatoomii baballiftee nuyi mukeetii fi mee obbo kabajamoo obbo Maarkos dhimma kanarratti waan quba qabdu jiraati yoo. Nagaan sinii fatawaa yaani waan tokko waan quba qabu waan nyaasaame kanuma. Gargaarsa yoo ta'e immoo dhimmichi woona yaallatu yoo qarshiin keessaa baddisa ta'e gargaarsi anarratti bu'amaa ture. Mubaarakis hin beekaa. Siifuun illee. Maarkos dhiifama naa godhiiti kunoo khaliifaan jira uummanni jira. Maallaqaa haala shanee sana sirnatti walitti qabaa ture. Natu akka akkaawuntii keessatti walitti qabamu godhe. Maallaqni ati ati jira. Keematu naa ergee qarshiin sun funaanamee akkaawuntii irratti kan na bira gale kaashaatti zalleedhaan. Anaadaatti. Saba isaan beeku listii jira. Listii sanaan maaliif fuudhee ishee ergee jechuudha. Isheen ergeeraa fi qarshiin sun iyyuu si'a lama miti si'a lama kan galu jechuudha. So wanni jiru kanuma ani qarshiin sun eessaa nyaatamee akkamitti nyaatamee hin beeku isa nyaatames hin beeku garuu inni nu biratti funaannee waliin teenyee funaanne immoo seeraan galeeraa fi kanaaf kan waliin waadhan kan hin beeku malee wanni biraan jiru.
قالتهم بولي لالي جرى خينيا أما دبين وانتي يا فتيا برنا هفته دولتين يا أبولين كي يا خشمرا نيمبي خبيه فرنجي خنا خيستي بلبلا خاردي تنك أنو بيلا باتين فرا خن ملايكان بيتا في مرقارة تنيه وان زبون روكي فچاوتو سيستم ني موتوما بيا خنا سيستم ني موتوما بيا خيس جيرون بيرانو خني وانو تي بلبلا اندو بتا ديمنوس akka takkallee akkan banne beekaa deema lammaffaa irratti fatiyaan obboleettii teenya fatiyaa si kabajna si jaaranna akka nama tokkootti waan isin jechuu qabu sumaan jechuun dirqama nattaa jechuudha waan takka khaliif kee yoo ol kee waan takka bilbilaan siif hime waan qaanyii takka yoo taate khaliif waan kana ragaa ni qabda ati siifis ragaan irraa qopheeffachaa na waraabbachaa maaliif jennaan zamanni zamana keessa jirru ni beeytan خليف رجع وان كراني كبدا بودا ونو ويسك عنيسا ونو مال تدوبا جرجتة ديرك أما رجع هنگنا مرة راغوت تتوتي أبلوت وان كان نانجي جتة without رجعتو كو علتي أولكاتي نما دوبا شوراف مكان نما لما سبب خيتين غراجوم ماري فيو نانجتة سيهمو دندسي وانتيان سينجتشو دندسي وانتيان غارو غابا وان نما تكا دبتو رغايو قباتي مالي يوخان تنتان كجيباتاتا يوخان دبين سر الديبتي يوخان سيتو تكانياو يوخان دبيتنا خان نمني برا اومي وان كان سيفي من خان نمني برا سيفي مي اكوانتي افما وان كان كريت غوتي نمسا عرب سيتيسي غوتي سلاسي